Amantootaa fi tajaajiltootaaf dhaamsa guddaa kana hundumti keessan dhaggeeffadhaa, waliif dabarsaa. Dhaamsi kun obboleessa keenya barreessaa kitaabaa Tarraqaa Abarraadhaan kan isiniif darbedha. Dhaamsa dabarsaa gurra dhaga'utti labsaa. Akkas jedha, akkasii gaditti isin dhiyeessa. Tajaajiltoonni eessa jiru? Waldaan eessa jirti? Namni waldaa kiristaanaa haadha isaa hin taaneef Waaqayyo abbaa isaa hin ta'uuf. Bara kana miidiyaa hawaasaa Feesbuukii, Vaayibarii, Waatsaappii fi kan kana fakkaatan tajaajiltoota qaba malee waldaan kiristaanaa tajaajiltoota hin qabdu. Maaliif kun ta'e? Dhaggeeffadhaa sababoota isaa tartiibaan. Tokko, tajaajiltoota baay'ee waldaatu gad ariinaan ala dhaabbatanii waldaa ilaalu. Lammeeffaa, tajaajiltoonni baay'een waldaa malee bakkeetti dhalatan. Inni sadeeffaa, tajaajiltoota baay'ee waamicha utuu hin taane carraatu tajaajilaa godhee waldaatti hambise. Waldaan kiristaanaa ergaa miciree qabu amantoota isheef kan dhabaa deemaa jirtuuf tajaajiltoonni waamichaaf ergaa qaban qabaa dhabnaan waldaa kiristaanaa keessaa ba'anii jireenya foon isaanii geggeeffachuuf kaan daldalatti, kaan hojii mootummaatti, kaan immoo biyyaa ba'anii achi fagaatanii waldaa achi ilaalu. Kanaaf waldaan kiristaanaa nama waamicha qabuun utuu hin taane nama barumsiif jireenyi kuffisee hambise qofaan tajaajilamuutti deemaa jirti. Namni waamicha malee carraan waldaa keessatti tajaajilaa ta'e immoo nama waamichaa fi ayyaana qabuuf hin hilu. Kanaaf waldaan kiristaanaa keessa namoota ija qaban gad kan ari'aa jiru warra akkasiiti. Waldaan kiristaanaa kiyyoo ittiin dhaloota qabdu darbachuu caalaa eeboo ittiin dhaloota waraantee gadi baaftu darbataa jirti. Gara tajaajiltoota miidiyaa irratti malee waldaa kiristaanaa keessatti hin beeknetti immoo yoo deebinuu tajaajila waamichaaf utuu hin taane faayidaa dhuunfaaf tajaajilu. Kanaaf waldaa keessatti qabamanii tajaajiluu utuu hin taane miidiyaa hawaasaa irratti beekamanii tajaajiluuf argamu yookaan wargamu. Hadaraa sabnis namumti fedhe miidiyaa hawaasaa kanarratti ol bahee nuun jedheef amiinii 90 utuu weeddisuu baannee gaariidha. Miidiyaatti ba'anii waldaa irratti hojjechuurraa waldaa keessa ta'anii miidiyaa irratti hojjechuu wayya. Egaa tajaajilaan waldaatti haa galu. Waldaan haadha tajaajiltootaa malee diina tajaajiltootaa hin ta'in. Waldaan bakka hamma carraan jireenyaa nuuf mijatutti bakka keessatti wangeela tajaajilu utuu hin taane waamichaaf dhaabbannee bara keenya guutuu kan tajaajilu nuuf haa ta'u. Miidiyaa irraa himimsuun tajaajila miti. Yeroon akkas jedhu warra waldaa kiristaanaa keessa tajaajilaa jiran waamicha hin qaban jechuu koo utuu hin taane waamicha utuu qabanii ala kan nu duraa dhaabbatanii fi alatti biqilanii waamichaa fi qabaa waldaa dhabanii kan ala mi'eeffatan waan jiraniif wanta sadii wal argachuu qaba. Tokko, tajaajilaa fi waldaa kiristaanaa. Lammeeffaa, waldaa kiristaanaa fi tajaajilaa. Sadeeffaa, tajaajilaa fi tajaajilaa.
tarii yoo ani tures namni warra mana Waaqayyoo keessatti amala attamii qabaachuun akka isaaf ta'u akka beektuuf kun si gargaara. Manni kunis waldaa Waaqayyoo jiraataa isa utubaa fi demdemoo dhugaa ta'edha. Ergaa Phaawulos gara warra Xiimotewos 1:3-15. Tajaajila keenyaaf yoo waldaa kiristaanaa haadha godhanne Waaqayyoon immoo abbaa godhannee hojjennaaf. Tajaajilaan waldaa kiristaanaa malee ala dhaabbatee tajaajilu akka nama haadha malee dhalateeti. Namni immoo haadha malee hin dhalatu soba. Akkas jechuun tajaajilaan waldaa kiristaanaa ala dhaabbatee tajaajilu sobduudha. Warri haadha keenya dhiifnee gadi baane ol haa gallu. Namatu rakkina qaba malee Waaqayyoon nu waame jaalala keenya malee nu waliin rakkina hin qabu. Warri alatti dhalanne immoo haadha sukkuumtee nu guddistu haa barbaaddannu. Waldaan kiristaanaa immoo kan nama hammattee gad ariitutu hin taane yookaan kan nama hamattee gad ariitutu hin taane kan nama hammattee nama gorsitu guddistu haa taatu. Sukkuummaa waldaa malee guddinni keenya xobbummaadha. Xobbummaatti nu hambisas. Eebbifama Taarraqaa Barraa Sioux Falls USA irraa. Dhaamsa kana hiriyoota keef waldaa kiristaanaaf tajaajiltootaaf sheer godhi. Eebbifami.